Haloya harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeekooti. Isin sanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa leenjii garaagaraa keessatti leenjii siyaasaa waraanaa fi ogummaa fayyaa kennaa ture xumuruun leenjitoota eebbisiisee jira. Godina Baashaggar aanaa Adaamaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo da'oo godhachuun saamichi raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Gaanfa Afrikaa jeeqaa kan jirtu Itoophiyaan waliigaltee michummaa waraanaa mootummaa Ugaandaa waliin mallatteessuun himamee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa leenjii garaagaraa keessatti leenjii siyaasaa waraanaa fi ogummaa fayyaa kennaa ture xumuruun leenjitoota eebbisiisee jira. Cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa jirutti xumura gochuun nagaa waaraa bilisummaa uummata Oromoo goonfachiisuuf qabsoo taasisaa jiraachuu kan ibsu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaatti leenjitoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu GMN odeeffatee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa seenaa keessatti waan badaa fi gaarii ni jira. Nuti dhaloota waan badaarraa baratee daandii qabsoo sirrii filatuu fi waan gaarii jabeeffatuudhas jedhanii jiru. Loltoota ogummaa fayyaa barataa turaniifis haasawaa kan taasisan ajajaan zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa ogummaa loltummaa biratti ogummaa fayyaa horachuun dirqama lamaaf kan isin qopheessu waan ta'eef dirqama kana ba'uuf naamusnii fi jabinni keessan murteessaadha jedhaniiru. Dhukkubsataa karaa xiinsammuu fi gochaan yaaluuf waan deemtaniif naamusi keessan ijoodha kan jedhan ajajaan kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoos ta'e nama dhukkubsatu kamuu waan qabdanii yaaluun dirqama ogummaan fayyaa namatti kennuu fi hojii irratti isin eeggatu jechuun ibsanii jiru. Sirna eebba marsaa galmee seenaa mooraa garaagaraatti geggeeffame kana irratti miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa dabalatee qondaaltonni miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi jiraattonni naannawaa sana argamanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundaa keessatti yeroo yeroon barnoota fayyaa fi loltummaa xumuruun eebbifamaa jiraachuu isaatiin mootummaan Itoophiyaa abdii kutannaa cimaa keessatti kufee jiras jedhamee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo da'oo godhachuun saamichi raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Biltiginnaan humnoota waraanaa ishee Oromiyaa keessatti kan bobbaasu yaadaa fi karoora sirnichaa baruun uummanni Oromoo harkatti haa fashaleessu malee hanga ammaatti gochaan badii sirnichi taasisaa jiru itti fufee jira. Haaluma kanaanis baatilee darban irraa kaasee shiftoonni murni PP ijaare waraana bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo walitti buusuuf hojjetan jiraattota Baashaggar aanaa Adaamaa maallaqa guddaa qarshii 50,000 hanga qarshii 100,000 gaafachuun isaanii beekamee jira. Akka jiraattonni himanitti humnoonni hawaasa dararaa jiran kunneen eenyummaa isaanii guutummaatti dhoksuun xiyyeeffannoo isaanii maallaqa qofa irratti murteessuun qarshii gaafatamte galchii yoo hin galchine si ajjeesna jechuun abboota qabeenyaa doorsisaa jirus jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa shiftoota ijaaruun Oromiyaa keessatti badii ajjechaa fi qabeenyaa uummata irratti raawwataa jira. Gareen shiftaa mootummaan PP'n ijaarame kun karaa safuu fi aadaa sabichaa dabseen dararaa hamaa hawaasa irratti dalagaa jira. Kanumaanis gochi Shawaa Bahaa aanaa Adaamaatti raawwate kun agarsiiftuu badii caasaan mootummaa ijaaree Oromiyaa keessatti raawwataa ture kan agarsiisudhas jedhamee jira. Qorannoon gahee aartii fi artistoota Oromoo irratti taasifame Yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Finfinneetti qophaa'ee jira. Yuunivarsiitii Rift Vaaliitti giddugalli qorannoo Oromoo mata duree gahee aartii fi artistoota Oromoo tokkummaa fi guddina saba Oromootiif jedhu irratti qorannoo qopheessee jira. Yuunivarsiitii Rift Vaaliitti giddugalli qorannoo Oromoo mata duree gahee aartii Oromoo fi artistoota Oromoo tokkummaa fi guddina saba Oromootiif jedhu irratti bitootessa 1 bara 2016 foorumii qorannoo qopheessuu beeksiseera. Foorumii kana irratti waraqaaleen qorannoo barreessaa seenaa fi jaallata aartii kan ta'an Dr. Gammachuu Magarsaa fi Dr. Kabajaa Diimaa Abarraatiin ni dhiyaatus jedhamee jira. Foorumiin kun waajjira muummee Yuunivarsiitii Rift Vaalii Finfinnee galma Abbaa Duulaatti geggeeffamas jedhameera. Foorumii kana irratti artistoonni hojii aartii garaagaraan uummata Oromoo tajaajilaa fi kakaasaa turan kanneen lubbuun jiranuu fi hin jirre akka yaadatanis himamee jira. Siyaasaa fi dinagdee Oromoo keessatti gaheen aartiin Oromoo qabu isa olaanaadha.
Gaanfa Afrikaa jeeqaa kan jirtu Itoophiyaan waliigaltee michummaa waraanaa mootummaa Yuugaandaa waliin mallatteessuun himamee jira. Baroota gabaabaas gaanfa Afrikaatti balaa qabsiisuun kan beekamte Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa seera maleessa ta'e Somaalilaand waliin gochuu isheetiin gaanfa Afrikaa goolaa jirti. Birmadummaa biyya keenyaatu cabe kan jette Somaaliyaan biyyoota gurguddoo waliin waliigaltee michummaa waraanaa taasisuun ulaa galaanaa ishee eegsifachuuf qophiirra jirti. Itoophiyaanis gama isheetiin biyyoota michuunaaf ta'u jettuun waliin michummaa waraanaa mallatteessuu ishee itti fuftee jirti. Kanumarraa ka'uun ajajaa olaanaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan gita isaanii Yuugaandaa waliin waliigaltee michummaa waraanaa mallatteessanii jiru. Waliigaltee kanaan biyyoonni lamaan nageenya biyya walii isaanii waloon eeguuf mallatteessaniiru. Biyyoonni lamaanuu waliigaltee kana mana maree biyya isaaniif dhiyeessuun ni raggaasisu jedhameera. Somaaliyaan waliigaltee michummaa waraanaa waggoota 10 dur biyya Turkiyyee waliin mallatteessitee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa Keeniyaatti taasisuun isaa Keeniyaan ejjennoo Itoophiyaa akka utubduuf gargaarsa gaafachuu akka ta'es himamaa jira. Keeniyaa fi Somaaliyaan daangaa ulaa galaanaa irratti biyyoota wal falmaa turanidha. Waggoota 3 oliif hidhaarra kan turan dargaggoonni Oromoo Walloo manni murtii bilisa isaan baasuun beekamee jira. Sirna moofaa mootummaa naannoo Amaaraa isaan irratti fe'uuf ture falmachuu isaaniif hidhaaf kan saaxilaman dargaggoonni Walloo dararaa mana hidhaa waggaa 3 olirraa akka hiikamaniif manni murtii bilisa isaan baasuun himamee jira. Walistoonni kanneen akka Sayyid Awwalii fi barreessitoonni hedduun hidhaa kanaaf saaxilamuun waggoota 3 oliif dararamaa turaniiru. Walleessaa Sayyid Awwal kanaan duras mana murtiitiin bilisa jedhamus poolisiin gadi lakkisuu diduu isaatiin dhibee guddaaf saaxilamee turuun isaanii yaadatama. Ammas manni murtii hidhamtoonni kunneen akka hiikamaniif ayyamu namoonni dhimma hidhamtoota kana irratti dhiyeenyaan hordofan ibsanii jiru. Hiriirri mormii koreen dhimma walabummaa AGO falmu AGO Naashinaal Koomiteen gaafate bulchiinsa magaalaa Finfinneen dhorkamuun himame. Gocha fiinxaleessaan Amaaraa uummata AGO irratti raawwataa jiru bifa hiriiraan balaaleffachuuf waamichi koreen dhimma walabummaa AGO irratti hojjetu waame bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhorkee jira jedhame. Koreen kun hiriira balaaleffannaa kana waamuun gocha badii gareen fiinxaleessaa faannoo uummata AGO irratti hojjetaa jiru balaaleffachuuf magaalaa Finfinneetti waamee ture. Kanumaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee yeroo ammaa kana garee kamiifuu ayyama kennaa hin jirru jechuun dhorkuunsaa himamee jira. Gareen faannoo torban kana keessa haleellaa raawwateen lammiilee AGO 26 ajjeesuun isaanii yaadatama. Gama biraatiin uummanni AGO walabummaa isaa jalaa sarbame deeffachuuf karaa hidhannoo fi siyaasa nagaan mirga ofiin of bulchuusaa gaafataa jira. Gaaffii koreen biyyaalessaa AGO gaafate kun mariif gara mana maree federeeshiniitti darbuun filannoon riifereendamii akka geggeeffamuuf hojjetamaa akka jirus gabaafamaa jira. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe, share, like gochuudhaan akkasumas karaa Facebook fi Telegram channel Gullallee Miidiyaa Neetwoork hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.